السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يا جالتن توتا المانا روما كمي نجاها جرتو وري نجرت ترقمتا سبونتو جالتي أكم جرتن هران تنا كنو من عاشتي أرقمنا عشان قاتي ركو هدو رجرتي ركو نسيدا ما بيو جنة قاتي قولا آرتين سببا قافا مجان جلابدو راك أبيه قاسن دلقا رتويكا مجان جلابد را دلقا أساسا اللي ديسه akkasitti akka dalagaa isaa dhiisarraa kunoo baati rakkoo keessa jirti obboleettiin teenya waan ammallee nasruun kunoo dhabameeti waa'ee nasruu kanarraas mee jalaan baadaan baafadhaa mucaan dastuun isarra dhukkubsatti isiinis haadha ilmaanitti mee akkamii jiraatti rakkoon obboleettii teenya rakkoo teenya jenneeti akkanatti har'aan tana mana isitti argamuu danda'e mee akkamii jiraatu turte salaamata gaafadhu mee hordoftoota kiyyaase. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya akkam nagaa fayyaa qabdanii. والله أهوانين جيت اللي تسيبها سونك والله يا سبون تدنيا إيه رجع خيتي جت يعني تخاطي يا تبريد أنا سرون رجع أزوم تيجون تيجين بدين ترون يعني نجلام بدين ترون دلقة تورين هندينو رجع دلقة رايله سافام تيجو تيجا سن دلقة رايله بونه قهالي بيجنا ما كنول فات جيراني بيجنا ما هدول فات أوانين تناسن جيسي ملهين كابو جيراني بيجنا ما جتشون نام دلقة تينقل المانو قد فتشون دندو يا من كيساتي أكنا أنكونوي sababa ilmootiyaatiin illee dalagarraa buunee manoosa jirru dastulleen akkaan harkattaate tanumaa ogaa waanuma qabnuu fi kanaan gadawaa isiitii fi kanaan deemu jirra haalli jireenya kiyyaa tana san ijee waanis yemun qabu wallahi sabboon ni beektaa jireenyi kuni yeman kana keessa waa hodduuraatu isi gaafataa ilmaan madarasaa manni khiraadhaa tan hunda gaa waan hin jeesi yemun qabu wallahi billahi rakkinni kiyya ni ulfaata himachuudhaafi لكن كاسابا سيرة دلقة رابوين أسرو لهم بيجيولين نرابطة الحمد لله بيجيولين نامولته يسمون دنا عرض دل سرون تخيسا كونه دسين نرمراته دسين أكمراته إن كان سرون وان براتيف أزون دابتين أكسمة تبريتي ساتي وبريتي توني بيتاني لما نمان ديبتو دواء يسي بربادة سكيساس أزوماس كيسا تقولو دواء مسكيسا هو اللي نورو دي تكر راسو دي بيجيولين تمشرفات ديمتي akkasii wallahi sabboon tanya dawaa bakka biraatti irraa deemee amna dheertuu amna saamee kan wallahi bakka san nillee beeku arradaa taatullee bakka taateen beeku eeguma dawaa sabba miciyyoon tun harkatte dawaa sana achirraa fidee karatti qabanii akkatti qabame nasruu yoo naayimii feete karaa qabanii tumaniitillee loolee gaa uummata sanillee uummata inni bitatee murjima karaa inni kaayita san addaan facaasee firraa achirraa bihee dhufee jechuudha uummata sanillee wal finneetiin harkaa bihee dhufee naan jee jechuudha amma inni nuun jee nuyi mee ummanni sanillee akka ummanni kun ummata fuula hidhatanii deeman arabaa miti ummata gurraacha afaan isaa dubbatanii ummanni ummata gurraacha oromoo ta'uu beekee jira akkana karaa bargaabaanii afaan hidhatanii deemanii ummanni kaa'inuu tokko adda macaaseetiin bar wallollee wal finnee akkasa jidduu bahee dhufee nuun jee dawaa nuuf fidee bariisaa dawaa nuuf fidee karaa guyyaa nuuf fidee jechuudha. Toora bariisaa kana gaagalgala nuuf fidee inni dawaa sanis itti goonee akkana gubbaa bulee kashilii min jeen nasruun toora bariisaa kana ummanni dawaa gaa hafee jira jaanii irra bilbilanii yaamanii nasroo kana dawaa hafee jira koo dawaa fuudhi jaanii nin deeme jechuudha. Aboo kan keessa daddabartee dubbiin isaa san ta'u ummanni karatti afaan baasan una raffisee maaliin rafaa miti akkattiin dhaabbadde jechuudha. Sayaa rabbii xiyaan takka ilmoon jalaa fuudhanii takka dasiin irra dhukkubsata takka isa kana yoo gabbee dawaa miciyoo tanaatillee yoo barbaade karatti doorsisa namni doorsisa godha. Ammalumaan sirraa balleessa jeeti wallahi kan isa dura dhaabbannee kan nuti banne bakka biraa dhaqee sik jee boo'eeti yeetaniif tachi qabee jechuudha. As deebiisaan kanatti amma ganama keessa inni deemullee telefoona abbaa lama harkaa qaba guddaa fi xiqqaa tokko harkaa qaba. Guddaa san kana biratti isigaa biyya namaa jirraan deemiin inni akka waan simutataan beektu illee ammaa qorannaa baay'een jechuun jirta. Jeetiin harkaan bise xiqqaa shaanuu guuttateeti ka'ee waan irra geessanii bilbila nuun jennu biraa kute. Hindeemin jechuudhaaf obboleettiidha isa kanaaf ani tun jaartiidha. Deemtee dawaa kana yoo fitte lubbuuteetiin dhabaana sirrii kiyyan deemii yoo jeen dubbiidha. Arra obboleettii tiitaniin deemee dawaa barbaaduuf deemu baraa ishaan naqabdee ija. Lubbummaan isaa sanatti kuttee akkuma fedhallee haa ta'u jeetiin kan lubbuun tiituun ganna lakkiseen osumaa lubbuun jala araarafamuu gan lakkisee jechuudha. Nasruun mana kanarraa bahee makiinaa horee takkaa bilbila ilmaa isaatii goruun dhaabne achi ga'ee na yaadina ishaatii jenaan jaa dhufaan jiraa ka'ee achirraa nuun jaa telefoonni isaa inni guyyaa sangunnaan gubbumarra qaxqajjee hidhame bilbilli shaana guutuun
هندوم نبي كانوا تلفوني ساشان لنا ترسي فتاة إيه سهل لنا سمانين نقوم بالبلسة شوفات رفاتون اللي بدهم دينا جبته إنسان اللي أنت قدر والله بالله يبي خجانا مني أكيد ترى من جالسين رتفوا اسمها صوتي عصاني فولا لجاني هلي ما تني قمت كده أنا خاسي فما ولا لا تنجرا وانا ما أنت بيخو ما سلام تاقا فدر فتاة اللي سي اللي رام فدر بريتي تي والله بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو خينا بغانا غانا جراتني جنجا كنا نتلين رفنا جرا أران تنقوم منا ولا عرت ورمو جرا ونرفنا بغاركو اسمها تنا نتيسو تتبه تنا رفنا بغا جراتني جا يا والله وانا كان را جرا مالي نتلين غا راكو تنقاين جرو تقاتل دلغنه كلو جرا عشان تنغا يا المانيتي jireenya biyya namaa kana gaawwarreen biyya namaa keessa jirtu maal isinii maamiti manni kiraadhaa ijoollee masruufa nama gaafattii madrasaa barattii kan hundaa rakkoodha akkasitti waamuma dandeenyu gartee hanqara biroo dandeessisee bira dhaabbanneeti nutillee karaa isii dhufuu dandeenya hedduu nama yaachiftee oromoon agartu maaliif kaameeraa biratti as baasenna wallaahi mijiyyoo kana jirtu ana kaameeraa duratti as baasee oromooti jagaraan balleessu hedduu jetteeti dubbattee jirtee haashaan Guasiti garuu maaliif namni garaan nama badaa akkasiin jirtu kana gaarumaa dubbatetteeti du'aa isaa godhanii jetteeti amma isiin tun ilmoo isiin irra dhukkubsacha jirti abbaan mana sii dhabamee jira kanumaafuu ijoolleen sii tun hundinuu masruufa qabdi ni beeknaa nama warreen ijoollee qabnaa warri ijoollee qabu hundinuu maaliif ni beekna wacii qabna saniin alatti warra yoo ijoolleen qabaanne namni wacii qabaa manni arabaa kun maallaqa ifaan maallaqa bishaan maallaqa waciin kun hundinuu maallaqa si barbaachisaa maaliif waan dandeenyu si bira dhaabbannaa shaateen aboo galatooma abbireeyyan kiyya hanga dandeenyu si bira dhaabbannaa warreen gartee oromooti geessinillee warreen gartee du'aa warreen dandeessanillee bira dhaabbadhaadhaan isin ijaa rakkoon aashaa gartee rakkoo teessanii arra aashaan akkana keessa jirti abbaan gartee waa ol beef hin dubbatu wallaahi hedduu nama yaachisaa hedduu wallaahi garaa nama nyaatti Inshallah maaliif maatiin tun ni nyaatti ni dhugdi maaliif numa nyaata garaan numa akkanaatu wallahi dhugaa keetii haliimata hedduu bira dhaabbadhaadhaa isinin jaa oromooti aadaa yaadaanillee warri na bira jirtanii isinillee warri qaamaan na bira dhuftanii rakkoo biyya namaa gaa isinillee ni beeytanii biitti namaa biyyuma namaati jaanii dhugaa keessanii si gargaaraa si bira jirraa nuti xiqqaatullee dalagannee galla kanaan jetta wallahi osoo naan godhin dura jecha kana isin naa qooduufillee akka nama naa godheeti naaf jira adda wallahi billahi qaatiyyatana dasiyachuun taala dasiitis qaama quba qabdu san dhugaadha maaliif anummaan haa gubaddu malee ilmaan oromoo duratti as baasee akkasiin jirtu sayyoo harkan garaa isaan gubata maaliif garaa isaan balleessee isaanillee intala oromooti namni ilaanuu hadooddaa waliin qabne ilmaan oromoodha isii sayyoo akkasitti harkan maaliif garaa balleessa jeetiin isillee kaameraa duratti as baasuu dhiisee والله يسر لي أما ما تلي ما خبرنا رمضان خان جت سني في الناس قالت تومي إن شاء الله جيران يكون ندبرا ربي نجنا هذا بتو إلمان كيافي نون دجنا هذا بتو جالسين لين دعاء ورنا جنا هذا ورنا جنا هذا بتو جرتنيس جت خيسانو دعاء من نجمع دام دعاء وما في جام فدا رب ما نجنا هذا بتا تكسيتي والله سبحان الله ulfaadho obboleettii wallahi billahi ulfaadho galatoo meessinja wallahi galatoo ma bagara ganna baraktani ayya shaatanya galatarra hafi akkasumatti hordoftoota keenya gaasinis dhaga'uun barbaade golaarti oromoodhaaf kun oromoodhaaf qaalii jeetiin yaada akka kiyyatti haadhi manaa isaatun akkanatti rakkatuun isiidhaa rakkoon isiidhaa rakkoo teenya inshallah xiqqaatu guddattuus dalagamee galu jiran hisi hanga dandeenye aanshaa yoon hin nyaanne ni nyaatti yoon hin bulle ni bulti waan qabnuun obboleettii teenya bira dhaabbanna dirqama keenya yoon bira dhaabbanna eenyu bira dhaabbata akkasumatti gaa isinis nu wajjin jajjabaadhaadha komentii teenya jalattis nu barreessadha bakka hundaan nu gahaa rakkoo teenya tana sheerii fi laayikiinis nu dagatinaadha obboleessa keenyas bakka jirutti du'aa godhaa fi rabbiin bakka jiru nagihaan akka nuuf baasu hedduu du'aa nu godhaa hedduu nu mararee jira dhabinni dhabamee haadha ilmaanii tana ilmaanii wajjin rakkatuun isiidha baay'ee nama gaddisiisa akkasumatti du'aa nu godhaa isiniin jaa hordoftoota keenya gaati oromoo teenya warri viidiyoon teenya isin bira geesse hundi keessanuu laayikii fi sheeriidhaan nu dagatinaadha rakkoon obboleettii teenya rakkoo teenya waa hundaanuu nuhis bira jirraa isiniin laayikii fi sheeriin bakka hundaan oromoo teenya hundaan biraan nu gahaadha
akkasitti gaati ana jii Haliima hanan jii si wajjin jirra rakkoon tantee rakkoote jiraadha galatooma wallaahi bareeyan yoo zonaan godhee nu jechisinnan jettan kun naa quubsaadha akka nama naa godheeti والله قالتوا ما بريم كي والله بالله نمني سنكابو مال دبا كابو بوروموتي يلمي يلا ترى يا بلنتي تاني قالي ستله ربي عمري سعدي رسول ربي جبينا سيفها كناتي ورموتي يغاتي هنگ فيديو براتي ولتي ديبنو نغها نفانا ترادا نغها نوترا هنگ ربي ولتي غاغمچو ربي ولن واديب سجن ان شاء الله